Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin ani Rahmat Siraaji. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina Lixa Shaggarii fi zoonii Kibbaa keessatti miseensota haaraa eebbisiisuu hime. Ajjechaan waraana murna biltsiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu hammaatee itti fufe. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baateetti faannoon Amaaraa masjida gubee nama ajjeese. Warri baqattoota Rwaandaatti erguu morman furmaata fooyyaa hin qaban jedhe ministeerri UK. Kunneen hangafoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti sin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa godina Lixa Shaggarii fi zoonii Kibbaa keessatti miseensota haaraa eebbisiisuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo gabrummaa hidda gadi fageeffate ilmaan Oromoo irraa buqqisuuf wareegama qaalii kaffaluun dirree qabsoo irraa murna abbaa irree kuffisee kufaa kan jiru yoo ta'u, ilmaan Oromoo zooniilee waraanaa hedduu keessatti leenjisee eebbisiisuun dirqama dabalataaf bobbaasee jira jedhe. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Lixa Shaggar keessatti eebla 17/2022 kaadhimamtoota haaraa leenjii waraanaa fi siyaasaa walitti fufiinsaan kennaafii ture bakka qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan argamanitti sirna ho'aan eebbisiisee gara dirree falmaatti bobbaasee jiraachuu himee jira. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo haasaa taasisaniin eebbifamtootaan isin marsaa opereeshinii jedhamuun kan eebbifamtan yeroo itti duulli hamaan uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf karoorfamee hojiitti galame waan ta'eef isin ammoo farra opereeshinichaa ta'uun karoora mootummaa weerartuu kana fashaleessuun uummata keessan irraa gabrummaa fonqolchuuf dirqama dachaan akka baattan jechuun dhaamanii jiru. Eebbi wal fakkaataan jimaata eebla 15/2022 zoonii Kibbaatti kan gaggeeffame yoo ta'u, gara fuula duraatti illee qeerroo fi qarree Oromoo hedduminaan simachuun leenjii waraanaa fi siyaasaa akka laatamuuf karoorri jiraachuu ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa fi giddugaleessaa Oromiyaa irratti waraana murna biltsiginnaa hedduu fixuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana murna biltsiginnaa kan duula farra riphee lolaa jechuun yeroo ammaa uummata Oromoo irratti yakka sanyii duguuggaa labsee jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiruun Oromiyaa Kibbaa fi giddugaleessatti waraana mootummaa hedduu fixuu himee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa Cibraan Madda Albuudaa eebla 15/2022 aanaa birbirsa Kojowaa seenuudhaan ganama sa'aatii 11 irraa kaasee lola waraana murna biltsiginnaa waliin taasiseen 12 battalatti yommuu ajjeesu 9 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu himee jira. Akkasumas nama maqaan isaa Godaanaa Gannaalee Duubee jedhamu hidhannoo guutuu waliin qabuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhiyeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee IKM 5 irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Koonyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibraan Odaa Adoolaa eebla 16/2022 aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo iddoo addaa Biyyee Diimtuu jedhamtutti tarkaanfii waraana biltsiginnaa irratti fudhateen loltuu 6 battalatti ajjeesee 5 ammoo madeessee jiraachuu himee jira. Ittuma fufuun Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Waadaraa magaalaa aanaa Waadaraa seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota biltsiginnaa 8 battalatti ajjeesee 6 ol madeessee jiraachuu dabaluun ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun eebluma 16/2022 Cibraan Laga Dambii aanaa Aagaa Waayyuu Burii Kaaroo iddoo addaa Adee jedhamtutti tarkaanfii waraana biltsiginnaa irratti fudhateen 7 ajjeesee 12 ammoo madeessee jiraachuu himee jira. Ittuma fufuun Cibraan Laga Dambii eebla 17/2022 aanaa Sabbaa Boruu ganda Caarii Baqaqaa keessatti tarkaanfii fudhateen loltuu biltsiginnaa 4 battalatti ajjeesee 6 madeessuun meeshaa kilaashii 1 irraa hiikee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Ona Hidhabuu Abootee keessa socho'u Cibraan dhaloota Taaddee Birruu eebla 17/2022 waraana biltsiginnaaf kanneen waraanicha tumsan naannoo ollaatti bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 50 du'aan adabee jiraachuu ifoomsee jira. Haaleen lama kanaan wal qabatee mootummaan biltsiginnaa waraana isaa kanneen ajjeefamanii fi madoo bakkichaa paatroolii 7 kaafachuun isaa baramee jira. Mootummaan biltsiginnaa humna isaa bakkichatti miidhame dandamachiisuuf waraana dabalataa garasitti ergaa turuunis beekamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed kan yeroo ammaa baatii tokko jidduutti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf dhaadate duula Oromiyaa irratti labsuun bobba'e yeroo ammaa milkii malee deebi'aa jiraachuu irraayyuu waraanni isaa hedduu waraana bilisummaa Oromoon ajjeefamaa jiraachuu maddeen keessoo biltsiginnaa saaxilaa jiru. Aanaa Abaaboo Guduruutti waraanni Abiy Ahmed abbaa ijoollee 8 fi barataa tokkoo fi hojjetaa manaa nama tokko ajjeesan.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abaaboo Guduruu ganda biiftuu nu baatee bakka addaa Quubsaa jedhamtutti waraanni Biltsiginnaa gaafa Ebla 15/2022 nama Habtaamuu Taganya jedhamu abbaa ijoollee 8 rasaasa itti roobsuun ajjeesuun maddeen keenya Horroo irraa shinniiggaa himanii jiru. Akka maddeen jedhanitti sababni namni kun ajjeefameef sababa milishaa hin ta'u jedhe qofaafi jechuun dubbatu. Achuma ganda kanatti waraanni Abiy Ahmed barataa Rattaa Buzaayyoo fi hojjetaa isaanii tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen dabaluuf nuuf himanii jiru. Haadha barataa Rattaa baatii 2 dura shanee qallabda jechuun tikni Biltsiginnaa naannoo sanaa ukkaamsanii kan jiran yoo ta'u bakka haati isaa hin jirretti mucaa ishee mana keessatti ajjeesanii gatuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Shawaa Lixaa Aanaa Wanciitti kantiibaa Haroo Wancii duraanii obbo Salamoon Taayyee muudama haaraa fudhachuu didde jechuun waraanni mootummaa Ebla 16/2022 galgala qabanii kaleessa jechuun Ebla 17/2022 kaampii waraana isaanii keessatti ajjeesuu isaanii odeessi gama sanaa shinniiggaa qaqqabee ifoomsee jira. Obbo Salamoon kan ajjeefameef sababa muudama haaraa hin fudhadhu jedhe qofaaf ta'uunis beekamee jira. Mootummaan Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo dadhabee yeroo ammaa akkuma dhaadatee turetti uummata Oromoo nagaa ajjeesaa jiraachuun beekamaadha. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Baateetti faannoon Amaaraa masjiida gubee nama ajjeese. Mootummaan naannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa Ebla 17/2022 irraa eegalee lola guddaa Oromoo Walloo irratti banee jiraachuun dhagahamee jira. Yeroo ammaa kanas Walloo Aanaa Jillee Dhummuugaa ganda wasanaa Qurqurii fi Aanaa Baatee ganda Sallaaxxee Qilaahaa bakka jedhamutti lolli guddaan deemaa jiraachuu shinniiggaan maddeen irraa odeeffatee jira. Lola Oromoo Walloo irratti baname kanaan faannoon Amaaraa Aanaa Baatee bakka Qilaahaa Jaanjiroo jedhamutti masjiida gubuun nama tokko ajjeesanii namoota hedduu madeessuun isaanii beekamee jira. Lola kanaan hanga ammaatti Jilleetti namni 7 kan madaa'e yoo ta'u namni 2 du'ee jiraachuu odeeffannee jirra. Lola Baatee irraa gaggeeffamaa jiruun immoo ganama kana namni 2 madaa'ee jiraachuu maddeen dabaluun nuuf himanii jiru. Bulchiinsi naannoo Amaaraa faannoo poolisii humna addaa fi milishaa hidhachiisuun bifa qindaawaan qonnaan bulaa Walloo irratti duulchisee jiraachuunis baramee jira. Lolli qindaawanii fi duula duguggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamuuf gaggeeffamaa jiru kun ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u lola kanaan daandii Finfinneetti dasee geessu Shawaroobiit irratti cufamee jiraachuu odeeffannee jirra. Godina Booranaatti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun nama tokko yoo darbu namoota 41 irra miidhaan qaamaa gahee jira. Godina Booranaatti konkolaataa deddeebisaa uummataa irratti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun nama tokko yoo darbu namoota 41 irra miidhaan dhaqqabuun dhagahamee jira. Balaan kun guyyaa har'aa godina Booranaa Aanaa Areeroo magaalaa Mataa Gafarsaatti konkolaataa deddeebisaa uummatarra kan qaqqabee fi balaa kanaan battalumatti lubbuun nama tokko yoo darbu namoota 41 irra balaan qaamaa salphaa fi cimaan gahuu waajjirri poolisii aanichaa beeksisee jira. Namoonni miidhaa qaamaa irra gahees hospitaala Areerootti yaalamaa kan jiranii fi ka'umsi balichaa qaamolee seeraatiin qoratamaa jiraachuu himanii jiru. Konkolaachiftoonni yeroo roobaa kanatti lafti waan mucucaatuuf of eeggannoon akka konkolaachisan waamichi darbuu ragaan kominikeeshinii godina Booranaa argame ni mul'isa. Yakki uummata Somaalee irratti raawwatame qaama marii biyyaalessaa ta'uu qaba jedhan dura ta'an adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen. Hundeessaa fi dura ta'an adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen obbo Abdurrahmaan Mahadi yakki uummata Somaalee irratti raawwatame qaama marii biyyaalessaa ta'uu qaba jedhan kanarratti gabaasa qabna. Hundeessaaf dura ta'an adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen obbo Abdurrahmaan Mahadi yakki uummata Somaalee irratti raawwatame qaama marii biyyaalessaa ta'uu qabaa jedhan. Kaayyoon Keeniyaa deemuu isaanii maal jedhamuun gaaffii gaafatamaniifis obbo Abdurrahmaan akkas jechuun deebisan. Keeniyaan biyya gaanfa Afrikaa ishee ijoodha. Akkasuma iddoo uummanni Somaalee hedduun jiraatu ta'uun ni beekama. Baqattoonni Somaalee hedduun as jiru. Nutis duraan biyya kana keessa sochii gochaa turre. Keeniyaan amma dura ONLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti nagaan akka bu'u yaaliin gochaa turte kan dagatamu miti. Adeemsa garee Itoophiyaa murteessaan hunda keessatti uummata Somaalii bakka buunee hirmaachuu feena. Kan biraa paartii mormituu waan taaneef paartilee kaan walii wal agarree ni mari'an. Kana jechuun diina mootummaa yookaan hooggantoota mootummaati jechuu miti. Haala biyyattiin ittiin geggeeffamaa jirtu irratti garuu yaada ni kennina. Itoophiyaan biyya sabdaneettiidha. Itoophiyaan biyya namoonni keessa jiraatan marti mirga isaanii eegamee keessa jiraatan akka taatuuf ni hojjenna. Amma Itoophiyaa keessa madaa hedduutu jira. Nu isa caalaatti madeessuuf osoo hin taane wallaanuuf hojjenna. Waggoota dheeraaf mootummaa Itoophiyaa irratti qawween qabsaa kan ture ONLF bara 2018 Abiy Ahmed gara aangootti dhufuun booda karaa nagaa qabsaa'uuf murteessee gara biyyaa deebi'e. Haa ta'u malee paartichi rakkoo galmee filattootaaf adeemsa filannoo irratti
rakkooleen mul'atan furamuu dhabuu eeruun filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa irratti osoo hin hirmaatiin hafuun isaanii yaadatama. Waggoota 30 darban kan qophoofne ofiin of bulchuu fi dimokiraasiif jechadha. Amma sanatu cabe. Murtii keenyatti hin gaabbinu. Jalqaba kaadhimamtoota keenya akka hin galmeessine nu dhorkan. Carraaqqii boordii filannootiin kaadhimamtoonni 440 ta'an Finfinnee dhaqanii galmaa'an. Ittaan sun kaardii filannoo hatu jalqaban. Miseensonni keenya akka hin filanne godhan. Kaardii filattootaa mana isaaniitti fudhatanii galan. Kana ragaan deeggarree boordii filannoof mirkaneessinee jirra. Haala nama gaddisiisuun boordichi xiyyeeffannoo hin kennineef kunis sababa waraana kaabaaf sababoota birootiinidha. Filannoo dursamee hatameef bu'aan isaa maal akka ta'e beeknu irratti maaliif dorgomna? Walitti qabduu boordii filannoof kabaja qabna. Dimokiraasiif jecha gatii kaffalanii jiru. Garuu boordiin filannoo akka nama tokkoo miti. Filannoo kana irratti boordiin filannoo naannoo Somaalii wal qabatee dirqama isaa hin baannee jennee yaanna. Kanaaf wanti nu qabsaa jirruuf qajeeltoof malee aangoof miti. Qajeeltoon keenya cabeera jennee waa yaannuuf isaaf dhaabbachuu qabna. Aangoo irratti walitti bu'iinsa akka hin jiraanne gochuuf uummanni waan fedhu akka filatu gochuun barbaachisaadha. Yoo kun ta'uu baate walitti bu'iinsi kan dhalatu. Nuti aangoo qooddachuun teessootti fudhachuu hin feenu. Kan feenu uummanni keenya waan fedhu akka filatuuf hireen akka kennamuuf qofaadha. Fakkeenyaaf filannoon godhamee sagalee dhibbeentaa 30 yookaan 60 yoo arganne teenyee mari'annee aangoo ni qooddanna. Garuu wanti hundi erga hatamee booda teessoo 2 yookaan 3 kennanii aangoo qooddachuudha jechuun nuuf waan ta'u miti. Filannoo keessaa ba'uun ONLF adeemsaaf bu'aa irratti jijjiirama hin fidu. Hoogganaan boordii filannoo ONLF dabarfamee kennamuun seeraan ala. Waggoota 3 mana hidhaatti harka caalaa mana dukkanaa keessa ture. Filannoo booda aangoo hooggansaa biiroolee lamanuuf kennuuf gaafatanii jennaan dinne. Sababni isaa sirna hatameera jenne keessatti akkamiin deebinee qaama taana. Akkaataa koomishiniin marii biyyaalessaa itti ijaarame paartiin keessan akkamiin ilaala jedhamuun kan gaafatamaniif deebii isaan laatan. Mariin mootummaan gochuuf karoorfate akkuma filannoo darbee rakkoo lama qaba. Nuyi mootummaan bara 2019 filannoo dheeressuuf wayita jedhu ture. Mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu kan gaafanne. Yeroos mootummaan ni dide. Filannoonis godhame. Mootummaan amma yaada marii biyyaalessaa fudhateera. Haa ta'u malee akkanumaan waliin haasa'uuf yoo ta'e malee kun marii biyyaalessaa jedhamuu hin danda'u. Namoota paartii tokko irraa dhufantu miseensa koomishinichaa godhamee muudame. Uummatatu filate haa jedhame iyyuu malee nuti isaan beekna. Naannoo Somaalee irraa eenyu akka ergamu filannoon osoo hin godhamin duranii beekna ture. Kun carraa tokkicha biyyattiin qabdudha jennee amanna. Waliigaltee hawaasummaa haaraa tolfachuu qabna. Itoophiyaan dhimmoota biyyaa irratti mariin godhamee waliigaltee biyyaalessaa irra akka ga'amuuf jecha koomishinii marii biyyaalessaa ijaartee hojii galteetti. Koomishineroonni 11 koomishinicha akka hoogganan filataman eeruu hawaasaatiin akkaataa walaba ta'een filataman haa jedhaman iyyuu malee gaaffiin hedduun irratti ka'aa jiru. Akkaataan jarreen kun ittiin filataman ifa miti. Adeemsisaas hirmaachisaa hin turre jechuun Koongiresiin Federaalaa Oromoo marii kana irratti akka hin hirmaanne beeksisee jira. Biyyattiin egeree gaariif nagaa akka qabaattu barbaadame sagaleen namoota ejjennoo addaa qabanii dhaga'amuu qaba. Baay'eedha xiqqoodha osoo hin jedhamin sagaleen nama hundaa dhaga'amuu qaba. Kanaaf nuti kan jechaa jirru abbaa biyyummaa waliin qabna. Garee yookaan paartiin tokko waan hunda olaantummaan qabachuu hin danda'u. Bulchiinsa akka kanaa waan hin fayyadneef addunyaa guutuu irratti jijjiiramaa jiras jedhan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin warri baqattoota Ruwaandaatti erguu morman furmaata fooyya'aa hin qaban jedhe ministeerri UK. Kanarrattis gabaasa qabna. Ministeerri dhimma biyya keessaa United Kingdom Priti Patel namoonni karoora mootummaa warra kooluu galtummaa gaafatan Ruwaandaatti erguuf dhiyeesse morman furmaata fooyya'aa ta'e dhiyeessuu hin dandeenye jechuun qeeqxe. Ministeerri kun ministeera dhimma alaa Ruwaandaa waliin barreeffama barruu Taayims irratti baasaniin gocha seeraan alaa namoota daddabarsuu lubbuu namootaa balleessaa jiru dhaabuudhaaf furmaata haaraa hin finnee jette. Gidiraan sun akka itti fufu biyyi namummaan itti dhaga'amu kamiyyuu hayyamuu hin qabu jedhan ministeeronni lamaan barreeffama baasan kanaan. Yaadni ministeerota kanneenii kan dhaga'ame Arkiibishoppiin Kanterbarii Justin Welby baqattoota gara Yugaandaatti erguu erga cimsanii qeeqanii boodadha. Paateliif ministeerri dhimma alaa Ruwaandaa Viinsent Biruutaa sababiiwwan rakkoo namummaaf namoota seeraan ala daddabarsuutiin sirni baqattoota fudhachuu addunyaa dadhabeeraa jedhan. Namoota karaa seeraan alaa UK seenuun kooluu galtummaa gaafatan gara Ruwaandaatti karoora deebisuu nageenya baqattootaa eeguudhaaf gargaaraa jedhan. Ministeeronni kunneen barreeffama isaanii kanaan United Kingdom baajata ka'umsaa paawundii miliyoona 120 Ruwaandaatti investimentiin piroojeektii barnootaa rakkoo namoota sababa dinagdeetiin godaananii furuudhaaf gargaaraa jedhan. Tarkaanfiiwwan ciccimoo faaraa fudhanna.
dhaabbileen karoorawwan kanneen morman garuu furmaata dhaka jedhan dhiyeessuu dhabuun isaanii ajaa'ibsiisaadha. Gidiraan kun akka itti fufayyamuun biyya namoomaaf yaadu kamiifiyyuu filannoo ta'uun isaa amma dhumateeraa jechuun barreessa. Biyyoonni lamaan bu'uura waliigaltee irra ga'aniin baqattoonni Ruwaandaatti argaman tokko tokko gara UK'tti akka ergamanis beekameera. Maddi mootummaa Yuunaayitid Kingdom akka beeksisetti carraaqqii Ruwaandaan baqattoota baay'ee saaxilamoo ta'an muraasa dandamachiisuuf taasiftu UK'n deeggarsanii taasifti. Ayyaana Faasikaa dilbata kabajame irratti Arkiibishoppiin Kantarbarii karooricha qeequudhaan mootummaan itti gaafatamummaa keenya kontiraataan qaama biraatiif kenneera jechuun kan qeeqan yoo ta'u, murteen kun hayyama Waaqayyoo kan faallessuudha jechuun qeeqaniiru. Paartiin mormituuf miseensonni paarlaamaa leellistummaan beekaman tokko tokko karooricha qeeqaniiru. Gama biraan ammoo dhaabbilee tola ooltummaa 160 ol ta'aniif gareewwan miidiyaa hawaasummaa irratti duula geggeessan gara jabina nama qaanessuudha jechuun ministeerri muummeef Paatel karooricha akka haqaniif akeekkachiisanii jiru. Dhimmoota qeeqxoonni nu yaaddessi jedhan keessaa qabiinsi mirgoota namummaa tokko yoo ta'u, UK'n bara darbe dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti biyyattii keessa jiran kan jette murtee malee ajjeesuu, namoonni dhabamuu fi iraarfamuu kaasuu ishee himu. Ta'us Paatel Bruutaan qeeqa kana hin fudhatan. Barreeffama isaanii barruu Taayims irratti baasanii Ruwaandaan biyyoota addunyaa irratti nageenyi isaanii eegaman keessaa ishee tokkodha kan jedhan yoo ta'u, kanaan duras baqattoota 130 ta'an biyyoota baay'ee irraa dhufan simatteetti jedhan. Ministeerri dhimma biyya keessaa UK'f ministeerri dhimma alaa Ruwaandaa karoorri kun baqattoonni imalawwan balaa hamaa qaban taasisuudhaan lubbuun isaanii balaarra akka hin buuneef isaan taasisaa jira jedhamus xalayaan ga'oonni olaanoo ministeera dhimma biyya keessaa ergan garuu bu'a qabeessummaan karoorichaa baay'ee shakkisiisaadha. Barreessaan dhaabbataa Maatiiw Raaykiroofiit xalayaa isaaniitiin imaammatichi baasii guddaa akka baasisu eeree jira. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinii Broadcasting Service irraa. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinii gaafa waliin turtii gaarii.